Jireenyi jaalalli dhugaan keessa jiru yeroo gabaabaa keessatti waan barbaadan galmaan ga'anii gara biyya ofii galu. Dhugaan sinitti maa seenaa hiriyaatiyyaa kan baay'een itti gammadee fi kan baay'ee irraa gammadee hagana jedhee akkas jedhee dubbachuu kan hin dandeenye. Gammachuun ishiidhaa gammadee anillee isinii qooduun barbaada. Isinis immoo mee viidiyoo kana gurratti qabaati dhaggeeffadhaa. Ani isaan irraa barumsa baay'ee barumsa guddaa argadhe. Maaliif yoo jettanii ilma namaa kan dhugaadhaan si jaallatu Waaqayyo siif haa kennu. Dhugaan sin jedha jaalalli dhugaan gaafa mana kee seenee jaalalliif walii galteen gaafa jiru maaltu akka jiru waan xiqqaa miti jechuudha. Yeroo baay'ee shamarran biyya Arabaa jidduu kan jiru gaafa biyyaa baanee maallaqni fi jaalalli wal cinaan deemu. Garuu namoonni tokko tokko immoo maallaqa dhiisanii jaalala qofa kan ilaalantu jira. Egaa maal isinitti fakkaata? Isin viidiyoo kana laayik gochuudhaan aga xumuraa dhaggeeffadhaa. Dhugaan isiniin jedha. Egaa nagaallee hin daganne. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Har'a wanni isinii qabadhee dhufee baay'ee waan gammadeef baay'ee waan dasna jedheefidha. Egaa ka obboleettiin kiyyaa yookaan immoo hiriyyaan tiyyaa yeroo daa'imummaa kan wajjin guddannee kan dhoqqee wajjin burcinee hanga guddinaa wajjin deemnee garuu immoo jireenyi tuni gaafa umuriin guddina irra ga'e addaan nama baasti akka yeroo dhoqqee wajjin burcanii sanii miti jechuudha. Innaa barumsa illee wajjimaan baranne haa ta'uti garuu sadarkaan barumsa keenyaa oliiqaa akkuma deemuun immoo maatiin akka nu yaadne sun taane akka ofii yaadan waan ta'eef iddoo garagaraati jechuudha barumsa keenya kan baranne. Haa ta'u garuu obboleettii keenya tiyyatana hiriyyaa tiyyatana waliin ganne jechuudha. Wajjumaan turre wajjumaan adeemne wajjumaan imallee innaa yeroon ishii geechee mooyyuu ani ishiin oduma biyya jirtuun ani gara biyya Arabaa imale jechuudha. Ishiin immoo barumsa ishee ittuma fuftee barattee biyyuma keessa turte jechuudha. Innaa yeroo darbe bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka biyya Arabaa dhufte natti himtee turte akka biyya Arabaa jirtus natti himtee wajjumaan haasofnaa wajjumaan taphannaa wajjumaan haasofnaa wajjumaan taphannaa an akka ishiin bultii ijaarratte yookaan immoo jireenya jalqabdillee hin beekun ture. Ishii ani biyya Oromaa gaafa dhufutti ishiin immoo Itoophiyaa keessatti jireenya eegaltee akka jireenya eegaltes natti himtee turte. Jireenya isaanii kana keessattis immoo ilmoo tokko akka godhatte intala shamaraa tokko akka godhatte natti himte. Saniin booda dhuma kana jiranii jireenya isaanii magaalaa irratti yeroo hojjetanii inni qasiraa garagaraatu hojjetaa hin beektu jireenya biyya keessaa yeroo inni hojjetu ishiin qofti yoo hojjette ishiin dubartiin gadi baatee qasiraa hojjechuu dhagaa baachuu wantoota adda addaa hojjechuun shamarraniif ulfaataadha jechuudha biyya keessatti. Innaa ishiin gadi baatee hojjettu manuma keessatti ogummaa harkaa akka hodhaa akka daantilii wantoota garagaraa wantoota haqimiin ishii danda'u isa akka hojjettuu fi yeroo tokko tokko gabaarra baatee kun caammaa koongoo pilaastikii kana karaa irratti bitanii deebi'anii wanta akkasii ni jira hin beektu wantoota akkasiisan beektee deebitee gurgurti galabbattee iddoo biraa waarshaa isaatiitti jechuudha. Inni akkasumatti osoo jiraatanii garuu jireenyi xiqqootti ulfaachuu jennaan isaan walii galanii gara biyya Oromaa kana dhufte. Haala saniin seenaa ishii natti himte. Kanarraa kan hafe osuma wajjin taphannoo akkuma nama kamiittuu anis wajjumaan taphadha ishiinis na wajjumaan taphatti haala kanaan anis isheenis biyyuma Arabaa Saawuduma Arabiyaa kana dhufte jechuudha. Hojjettee waggaatti akka lafa bitte natti himte jechuudha. Magaalaa Echatitti waan sin garramu magaalaa Adaamaatti jechuudha. Innaa abbaan manaa ishii kuni qansiraa garagaraa fi ogummaa hojii kamiyyuu hin tuffatu. Hojii jedhame lafaan hin ga'u hin dhugu iddoo garagaraa hin deemu hiriyyaa isaa hin malle wajjin hin oolu kan akka ta'e natti himteerti. Maallaqa ishiin irratti ergitus neeraa takka hin balleechuu kan ofii hojjetus neeraa takka hin balleechuu. Wanta argatu hundumaa waa'ee jireenya isheetiif waa'ee jireenya isaatirra qofa oolcha. Wantoota hojjetan kana keessatti marii malee wanti takka akka hin baanedha akka isheen natti himtetti. Amma kaakii hojjechuun osuma kana wajjin haasofnu nan gala jettee akka galtu ji'a 3 dura natti himte jechuudha. Biyya kana erga dhuftee waggaa 2 xumurtee reefu sadaffaan xumuree waggaa 2 qofa hojjette
waggaa sadaffaa baatee shammoo akkas qofa ganaadha jechuudha. Hin xumurre waggaa sadaffaa nan galaa naan jette baatii sadiin dura. Jennaani maaliif galtaa xiqquma hojjetadhu amma maal godhattee maal xumurattee akkamitti galtaa haala kamiin galta jedheen kaanii haaluma jireenya biyya kanaa ilaalchisee itti dubbadhe yeroo itti dubbadhe abbaan manaa koo akka galtu bakka ammaan booda natu si jiraachisa malee ati ni jiraachisuun hin danda'amu. Innaa waanuma xiqqoo ishiiti fooyyeffanna jetteeti jalqabas kan na biraa deemte waan ta'eef ani sin jiraachifadha ati haadha manaa kooti. Anatu dafqee si jiraachisuu qaba malee ati dafqitee na jiraachisuu hin qabdu naan jedhee waan naan jedhee jiruuf erga abbaan manaa kiyya akkana naan jedhe ani immoo qaxxitaa gara abbaa manaa kootii galuun dirqama kan kooti. Erga eeyyoma isaan taane asitti hojjechuun naaf hin ta'uu naan jettee turte. Dennaan anis hayyee erga akkas ta'e waaqayyoon si haa gargaaruun jedheen. Innaa saniin booda daashiin galuuf qophooftee turte gaafa bararaashii gaafa torbeen tokkoof guyyaa akkanaan barara naan jettee erga galtee garuu amma gara Itoophiyaa erga imaltee baatii lamaadha. Erga baatii lamaan kanaa wajjin haasa'e hin beeku. Maaliif anis asitti biiziin ta'ee xiqqoo natti hin tolu ishiinis kan galte xiqqoo ittiin tolle waan tokko gammijeeffadhutti naan jette. Innaa amma maal seetanii yoo gaa'ila eebbifamaa ganama waaqayyoon namaa ijaaree yommuu waaqayyoon ganama keessi tolchee nama gaarii sitti qabe yeroo gabaabaa keessatti wanta gaarii godhattee biyya arabaa kana keessaa galuu ni dandeessa jechuudha. Yoo isin hin jedhu jalqaba irratti si asitti hojjetu miti isa achitti hojjetutu murteessaa akka ta'een hubadhe isaanirraa jechuudha. Innaa magaalaa Adaamaatti jechuudha lafa seera qabeessa lafa iddoo magaalatti dhiyaatu kan kaartaa pilaanii guutuu qabu kan waa hunda qabu bitee mana luukii 60 irratti ijaaree xumuree meeshaa isaa haga humni isaa danda'e waan tokko galchee waggaa 2 fi baatii 6 qofa hojjettee asii galtee kana hunda xumuree gaafa viidiyoodhaan kunoo waggaa 2 baatii 6 sanuu maallaqni doodhumati meeshaa mana guutee gaafa viidiyoo salaalu nan qaanee nan saalfadhe maaliif waggaa meeqaasitti hojjennee kana gochuu dhiisii waan takka hin goone jechuudha. Innaa akkamta akkana ta'uu danda'e silaatu deengidda dhufte maallaqni waggaa 2 mana kanaa miti lafa seera qabeessa namaaf hunditu akkamti kana goote jennaan anis nan hojjedha. Hojii nan hojjedhu guyyaa keessatti sa'aatiin takka lafatti yoo badde garaa na nyaatti dafqeen hojjedha. Maaliif jennaani kan ishii lafa bituu danda'e jira kan koo garuu irratti ijaaruu danda'e jira. Waggaa 2 ishiin biyya ormaatti hojjette san anis immoo akkasumatti hojjedhe. Guyyaa tokkicha boqonnaa tokko malee hojjedhe. Maaliif jennaan haati manaa koo garbittii namaa taatee akka umurii ishee irraa deemu hin barbaadu. Durallee manuma kanaaf jedhee ishiin na cinqitee mana kiraa keessa hin taa'u naan jettee isheen na cinqinaanan eeyyome malee akka isheen biyyaa baatu fedha hin qabun ture. Eeyyoma ishii immoo galmaan ga'een jira. Ishii jechuun mataa kana koo gubbaa irratti hin jiraachifadha. Kalecha caamman xaragan ture. Gizee ishiin na jaalattu namoota hedduutu ishee jibbee. Maaliif jennaan ani maatii harka qalleessa irraa hin dhaladhe. Ishiin garuu haa ta'u maatiin ishii sooressa irraa hafaas yoo ta'u baate sooressaadha. Dhuguma immoo anis nan beeka jechuudha. Innaa kanaafuu ani immoo xiiqisan gubbaarra oolufan malee jala ooluun barbaadu. Kanaadha sin jechuu jaaladha obboleettii koo naan jedhe innis akka nama tokko baay'ee nama akkamii seetanii yoo natti haasa'u innaa kana wanni sin himeef jechuudha. Mana ishiillee viidiyoo ishii waraabee asirratti maxxansuu nan danda'a jechuudha. Dhugaa mana ajaa'ibaati. Maaliif waan na garramee fi waan na ajaa'ibeef waan nan dinqisiifadheedha jechuudha. Kana yoo sin hin jedhu namni tokko dhugumatti maallaqni akka hojjetu maallaqni nama lamaan gaafa ifaajan jireenyi nama lama ta'anii gaafa hojjetan jireenyi sun ijaarramee akka dagaagu isaanirraa hin baradhe jechuudha. Baay'een keenya jireenya kophaa keenya dhiibna beektanii maaliif isarratti maallaqa erginaa inni maallaqa saniin ciisee balleecha malee gara dalagaatti bobba'ee waan jiru hojjetee wal gargaaruun tokko hin jiru. Na wal gargaaruun faayidaa akka qabu faayidaa malee miidhas akka hin qabne faayidaa guddaa fi iddoo guddaan akka nama gahu irraa baradhe jechuudha. Kalecha mana kiraa keessa ta'anii odoo anas jiru dhufte osoo anas jiru haadha manaa taatee biyyatti galte nan saalfadhe nan qaana'e jechuudha. Isiniif galee kanaaf jaalalli dhugaanii jalqaba hiyyeessa ta'ee abbaa fedhe ta'ee waan fedhe ta'ee yoo wajjin jalqabde
yoo dhugumaan namni sun garaadhaan si jaalate atis garaadhaan jaalattee yoo itti seente dhugaa eebbi waaqayyoo mana namaa ni seenaa. Dhugaan sin jedha bakka yaadan ni ga'u. Namoonni tokko tokko amma ilma abbaa qabeenyaa hawwu, intala abbaa qabeenyaa fuudhuu hawwu, bar qabeenyi warraa sun akka kan isaa ta'u, qabeenyi warraa sun kan akka kan ishii ta'u wayiitti ijoollee yaadan ni jiru jechuudha. Hundaafuu jaalalli dhugaan hiyyeessa dureessa jedheen filatu. Onnee qulqulluu qofa akka filatu isarraan hubadhee isinifillee ergaa guddaa qaba jedheen viidiyoo kana kan gara keechan qooduuf dhufe jechuudha. Waan ajaa'ibeef nan qaana'ee dhugaan sin jedha viidiyoo kana yeroo dubbadhu anamma waggaa 5ffaadha biyya Saudi Arabiyaa jechuudha. Nan qaana'ee dhugaa kalecha dhuftee odoon jiru dhuftee osoo ani asiin galiin nagattee gaafa galtu nan qaana'ee nan salfadhe jechuudha. Inni galee inna namni qalbii qabu kanaayyuu hojjeta. Namni siif yaadu akkanatti hojjetee maallaqati daftee amanummaadhaan irratti ergitellee amanummaadhaan waan gaarii godhee si galfata. Jiruu gaarii akka jiraattu ilmoo keetirraa waggaa dheeraa akka fagaattee jiraanni godha. Kan qalbii hin qabne garuu waggaa 2 miti waggaa 12 yoo irratti ergite maallaqni sun daaraa ta'ee dhumata jechuudha. Kanaafuu walii galteen jiraannan abbaan manaa fi haati manaa walii gallaan jaalalli jidduu san jiraannan bakka barbaadan ga'uun salphaadha isiniin jechuu jaalladha. Egaa kana fakkaataa hordoftoota kiyyaa viidiyoo kanarraa waa hedduu barattu. Kutaa lammaffaas ni qabadeen fa'aa jireenya isaanii akkamitti akka eegalan eechaa akka kaan nama akkamii ta'anii akka kaan gizee jaalala eegalan mudannoo isaan mudate hundumaayyuu siniifan qabadha. Ani garuu amma waan dinqisiifadhe qofaadha kanan siniif hime malee eechaa akka kaan jarri kun jalqabumarran isaan beeka garuu ani isarraa siniif hin kaafne maaliif viidiyoon hin dheerata ani immoo waan nagarrame waggaa 2 keessatti kun uumamuun isaa waan nagarramedha waan itti gammadeedha jechuudha. Beezawoo ittiin gammade maaliif bakka gammachuun hiriyaatiyyaa gammachuu kootii waan ta'eef kanaaf ani isiniin jedha hordoftoota kiyyaa horaa bulaa deebanaadha hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtii turte.